Yeah, 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 yeah. Jalalako atikenada bada sawaga naftate bada sawaga naftate yani siyarge sana garanko gamma chunguti akka urji halkani keessa ifni keenaaf mul'ate ati namaani hawmiti kofa ati naga onne kooti harka keeyoo qabsiifadhe jirii bareedaa natti fakkaatti waaqni yeroo na eebbise sinaaf kenne akka kennaa jalalli keenyaan dagaagu akka biqiltuu lafa keessa badhaasa waaqaakoo ati mootummaa onneekoo badhaasa waaqaakoo ati gammachuu jireenyaakoo si waliin nan kolfa si waliin nan abdata jaalala dhugaa kana bara baraan nan tikfadha si waliin nan kolfa si waliin nan abdata jaalala dhugaa kana bara baraan nan tikfadha. Listen, ati vibe ko, ati dream ko, onneen ko siif jedhu stay close. Yeroo dukkanaa naaf ifta akka aduu ganamaa naaf baata. Ani qabeenya hedduu hin barbaadu yoo jaalalli keenya bira jiraatu. Addunyaa yoo jijjiiramte illee siif dhaabbachuun koon jinjiramu. Rukni haa roobu, qilleensi haa bubisu, jaalalli keenya hin qabbanaa'u, onneen keenya wal haa badhaasa waaqaakoo ati eebba lubbuu koo badhaasa waaqaakoo ati mootummaa jaalalakoo hanga dhumaa jireenyaatti si waliin nan deema ati kennaa waaqaa kan nani galateeffadha.